أقسم جيم قبدي أكيد أنا من ده سفينة ورموك تابو تكينو جيم شيء مو خنجر قباتي أكنا من ده جيم ما تبجاس سنجر توانت في فولو كم تبلا مفعول قبات تكا جيم بيلا ما تقول تبتين بيتو أسمانو سبورت وشون ده كنا برا بدان ده سفينة أوكي كنتوني يوم ما نقبل تلفتي مين ما سنيا filannoo sinuu sirbii moo warra loojetta warra filannoo isaanii gaafadhuuti garlachuun samtata filannoo keessanii ibsa yookaan walala yookaan sirbaa shubbisa shubbisa wata siiban kan turantu ta'u walaloo kitaabaa kitaabaa jedhamu daliidhiisi ibsa akka kitaabaa bira kuti يا مو ولا لو كتابة سنة متفقة تكاش ميرا كساعة ككتابة دي سكاري نو لو تاني لو كتابة سنة كومنتي باجت ميبي كارو كان كتابة سنة ورونا أكون نتيا في ناوية نتفكر يبصا تودا لسه جت نينجا سربا يارا نرجع سربا يارا سربا ده نرى كوكا ولا لو كيف تول نيا لا daga dele jira bar me ma marafu ninja daga dele jira fago garabbi garade mu takana jira ni kuma na kusan jannani ni rafa go tu dergite garabbi baki sai basu de daga dele jira wanate okay bashi bukan sana da tu kanas ibsa mana peduli mutasi jara cuy udah jara itu kaman tekadan jara di kosa kari seberana mamani kita apa aja tesa kan surah sini jara kita apa di sekarang aja okay ya ada itu karena yang damai kutu tura bil ko yen na barbada aja anes fu de kasi yuron jadi oko anak tidak betul jadi cakap suku akan berada kuf mana gote bana bilbilti pelamti nawa matte mana shen jirtu tifiqichan argama anising barfanni nana kisargama yorona chiga waya diadetti shenis baride midakte dabbatti yorona agartu akawai taade ta iyu injenne na fudatte kati ani sardamera beno achi demna dafiko kopai hoji matti sena nanjanna anisi hoji dab dardare akafedi shetti ta ufu yarus bare ishee gammachiisuu fedhuun na rakkise haga dandeettii koo yaaleen gad lakkise garuu na lakkisuu isheen numa didde istaayilii haaraas jijjiirteet fidde an dadhabee dhiisuus na didde maaf dhiifti takka naaf hin jette takka immoo ni ciifti takka suufarratti takka lafa guuti yoon dhiise sodaadhe kun qabdee na wuuti takka natti siiqi jettee dalgagalti takka achi siiqi jettee garagalti dafqillee na cubee ganna yaa'inaani takka duubaan jette takka fuulduraan isheen silaan kuuftu balaan narra bu'ee maal abbaa kun godhaan dadhabbiin du'e jedhee utuu yaadu ol gadman karaaraa hunduma isaa kaaseen istaayilii haaraa akkan ta'ee yaadan qalbii goolee suura babbareedaan ishee kaasaa oole kaameeraa maaluun naaf himaamee hima edaa suura kaasuun akkasuma cimaa gaaffiidhaa ibsa kamne ibsa bobbaa biraan eessa jiraawa na way wanni wala jira kwa Usa gaafa dha takka duraan jettee teer suramo qalbittiin jiru ibsa mikin maalmeemi koy ibsa waan jennu jira anka kitaabicha osoo hojjette natti tola garuu karaaf judha moo kan kitaabicha salbaadiyaa okay mo jira kanya ajabira tasinjira farti nabi nata sababte jeni okay qultu tanya qali fi mangisti ishi mera na dem takti aji me sakete se tekemsa kaleessa galgala aduu dhiyage joora ooleen alaa galee raajii ta'e akkuma koo durii yoon mana koo ga'u balbala koos banii yoon ol seenuuf ga'u amanuun dadhabe raajii dhayaafiraa waan eegintu siree koorra jira isheen siree koorraa hafamtee mul'attu nan bare akka isheen qalbii kiyya hattu ishee argee kaanaan miirri koos takkaatti kottu narra bu'ii waan jettu fakkaatti gaafan itti siiqee ilaaluuf maaf dhiifti dhuga gargar bantee taddaan galtee jiifti anis gidduu galuuf maaltu walli saree hamman uffata koo baasuttan jarjare yommuun ishee ilaalu waan isheen addaata isheenis na arguuf jarjarti fakkaata dafee uffata koo baasee daddarbadhee hankee takka baadhee
fide ammadde ofirra kaawwadhee gargar banee mana yommuu gidduu seenee eegalu waan sana akkatti maalin jedha wayyuu har'a itti hamba eegalata waaqayyoo miira namaa fuudheen nama gammachiisa akkuma aannanii laphee namaa ciisa ani argeen beeku takkaa waan akkanaa ittiyyuu gidduu ishee barqanfattee bana sirriitti ilaali haalaan gadi qabee jedhee kuufuyyuu dadhabe keessaa bahuun jibbe keessa buluu yaade garummoo dadhabbii firrinni nagaade boodarra dadhabbii dhaabeen kitaabittii cufe boroon itti fufa jedheen itti dhiise kitaaba jaa'ifaa fuula 70 irra gaheen dhiise lammatuu hin dhiisu jedheen galee waada kitaaba dubbisuu haa godhannu aadaa galatoomudha. Somana jaarsi kami betani somana mana ni kaf one day is somani mali ngi kala dira khay ma ergani mekte hittabe ega titte amma tani ma jalana takaba ka awani khif maur di khif fasting ya somana akka beekamutti jaarsi galgala qonqoo horii guuree jimaa waraacatee horii hiikee galcha qeettimi kana jaarsi biyyaa adda dhaaba haaltu himaa ordin sodaana isee selaa baddee dubbii wal jala himanii fixira manaa baddee jirti. Okay, okay, this baka obreti kaya siya matu tinjuru lagi apa tu oduduri kita oduduri actually kita apa ni Marty old stories whose story this is talking in Talabani whose story okay Yerus listen in Talabani yes whose story I am listening to her. Okay itu She's talking about an old story. She's talking about a long story? An old story, yes. Old. Dur. Itu entar dia. Okay, aku penjaga. Okay. Apa toko warra duri lunggamu, warra mabadiya kenyati, warra mabadiya kenyati. Jaartii daftara gooti inni ammoo horii galchaani kana gaalechi dadhabee ganamee yeroodhaan dadhabee rafe hoggaa dadhabee rafu saan hirribaa kutteen hoggaa isaa hirribaa kuttoonni jaartiin gaaftara giseen gootii buna daffistee hojjaa daffistee jaarsa hirribaa kaasufistee kaatee ooyiruu dheeyxee qonqoo horii guurtee jimaa haraa wacceefi erga jimaa haraa wacceef booda horii hiiktee qe'ee galchitee horii si halmattee bakka bakkatti hiitee kana ammaan tana hoggaa jaarsi hirribaa horisee haftira rifate hoggaa rifatu horii tokko garaanni fayee rifatee ammaan tana gisee kophee kaayetu lakkee furtee deemtaa jettee hoggaa furtee deemtaa jettuuni ni furee gisee furugaa ammaan tana jimaa biratti argee sagalee horii dhagee qonqoo horii argee akka malee gammade hoggaa akka malee gammadu akkamalee hoggaa gammadu aboorra du'aayeen irraa fuutee jeen akkamalee gammadee du'aayeen irraa fuutee jeen kana gaammaan tana buna qicate hiraata isaanii nyaatanii bishaan sanaafni jimaa qaama eegalan asii irraa tana du'aayin sii godha jeeni du'aayee walii du'aayee godhee hoggaa qabee mirqaanuu hottu duuda naaseenii jeen hajjisi geessa barareetin hajjisi geessa hottu duuda naaseenii jeen hoggaa kana Gizi fude takata biya baadiyyaadhaan namni beenin jiru gaa takata gubbaa dhaabbatee bararee ni beekta hoggaa kana gizi bararuuni baataa jiraata sodatti lahan keessa dhufee hoggaa buguuni dharraa kee jeen namni si qabu eessaa hajjiidha qaamiti. Terlatih if mau kan mana dubri tu rakam is wallahi Akam में ada cina berapa je udah nih barare itu idara hayati ti oga bararuni khufen lahati lafate oga khufuni nara khayi je namni sikawi saji rekabiti
amma ingilii kan bararuu jechuun look dhiisa amma biyyoota yoo nakana kanatti godhe namni biraa dhiisa wallahi akka waan muudiitti qabatu jiru fakkaatti jira kan dhiisa. Nagalee jira bakka galatoon siif lakkaan jira baadiyyaa. Yaa waan biraatti fakkaata akka waan tikfanii godhu wani takka taate waan ta'eef dhiisa. Takka intala baadiyyaa kuma lama ni gaafi lama intala baadiyyaa sadii intala baadiyyaa ijoollee akkanaa hedduu jira jira wallahi ijoollee akkanaa hedduu jira afur intala baadiyyaa sadii intala baadiyyaa ninjaasha ninjaa meeqaani wanni poontii mana keeti dabartee bara dubanaaf gaara hundi lameen jarri hin jira abdi dagar wallahi gara tuffaa hin jedhini thank you so much mubeen jedhii jaa no jafaanis jedhii okay bilisummaa daansee moo biqiltuu weelkaan baga nagaan iftashee salamtaa siin jechuun irraa fanneetu oduu durirra jirra waan ta'eef sanumaatti ni miyuutii qaban abshir baadee nama So, anybody able to translate? Are we allowed to tell stories? translate is mawardi Okay. Mordi, are we allowed to tell stories? yes you are allowed Yeah, let me tell a story real quick. No story. I will dance afterwards. I don't like the story. I don't like English stories. I don't like it. No. It's just Mordi. Let him know that I'm gonna dance afterwards. I just want to tell Okay. him Okay. why I'm speaking about it. Okay, first time is dance. akkasiin jettee ibsa Oh, waan afaan oromoon haasoyneefin si ibsaa sin jettee stooriidhaan achi boodan dannasaa yaa naagalee jiraaba dura nuu dandasiin jedhee. he wants you to dance first What song? I don't know. Did I just do a show us song? Ransel guru dadhabde anaa si galcha maal ibsaa si galcha miti milishaa kanaadha si jedhe Hayyee darbaa. alaaka shoftu turre akkasumas deemi Hayaa boo shoftu turanii. Ati shoftu turanii dhageessatu. Chiif jechuudhaan maqaa. bishoftu laagara finfinnee dhufne sirraa doktoru maal ibsa doktorri ibsa laagaree jira tanii cinaa fi Doktar afaan mara doktaruma no ati siin baa. خلاص intalti baadiyyaa Awurooppaa wajjin Awurooppaa. Ila intal qabamte intalli baadiyyaa dhugaaram. Tarabadiyaa hottati fe'aa nu fidan tarabadiyaa. Intalabaatii koota afaan daachis barsiifne. Afaan kee. Fe'aa fidani. Dhageesse. Tarabadiyaa fe'aa bakka kanaa dhala fe'aa. afaan daasuma tokko afaan daasuma Afaan daachis. faransi Dutch, Dochi, Germany. Okay, maardi nuyi hime. Irraabaas biyyoota. beekiga Sagaleen tee jirtu. Abboon amma seenaa bu'aa maa ingiliffa kana dhagee barbaada. Bismillaahi. Ammallee jiru. I don't know what it is. Amma ni jiru. Rabbi si furee jeetiin barara. Si gammadu. Rabbi si godhate qabatu waa jirtu sirriitti haasa'e. I'm half Eritrean, guys. I'm half Eritrean. Okay. let me interpret the first thing you said it to them Yeah, I think they got it. So Are you born in Pacific too? I was born in Adama. Okay. Yeah. were you raised in a this or you grew up I was raised in Bishoftu and Finfinne. Finfinnee. Kun amma story baatu. No. Isiin akka isin jedhan jirtu bara ibsa. Isiin Adaamaa dhalattee Bishoftu Finfinneetti guddattee garuu I think so isii ijoolleetiti addaatti guddifachaadhaan faranjiin fudhattee biyya alaa fidanii. Isii fi obboleettii isii. Kun baay'ee ibsaa How old were you that time to adapt you? I was 10. Oh, So I used to understand Afan Oromo fluently. I used to understand really well when I spoke Amharic and Bata. Okay. Samata kudhanii fuutee deemtu Finfinnee irraa jechuudha. Isii amma kudhaniitti addaatti godhatan yaadii guddifachaa fudhatan. Mucaan jaamsi tokkos qal'aadha. Mee akkan jedha. Your sister with you? My sister's not with me right now. She's in school. Okay.
together. I have, tell him I have 2 little brothers in Bishoftu. Obboleeyyan lama Bishoftu qabdi. Wal qabatan geefis. Both my parents are back home. My Eritrean side of the family that are Kunama live in America. Filipisi mo ganun gala dyan din one capital mo. Oh, ibsa. Oh, jige nga. Kayaknya saya dewa orang dewa berarti. Di sini aku majornya sih di barang mesin nama kurang jenang. Very Isin nuni kan ibu terakata ya kan di sini sih. Nuni tan nuni usin itu. Anaknya apa sih no? Apa? Kakak pada mau di kita beri be. Lalu kira haji gawe kate sama. Mata nampak tuh. Kanjur. Kakak kan Kau nanti maju sudah sendiri. Oke deh. Mau tidak gefadu? Yohan hayu mau di sana lain sunjut. Hayu lagi gefadu. Hayu atau nuih. Ama wantu baca berbeda. Untuk super. He's so funny. Biasa berdoa mami biar aku apa orang mau kana Is that your story? Si ho tu ba? Oh yeah, that's it. I have too many stories. That's it. Amo salah gefadu. Wani berawal itu betul ni jirai jen. Kita buat nanti. Oke kita tegal Tobi. Thank you guys. Very much. Oke. Sakan tadi sini ibu saya. Kali saat ini bukan orang pin bukan nih. She's on. Minum lagi ni. Kami yabe. Yesi. Noi. Thank you. Tanah kau kawan ni juga. No, obbolete radio Faransa jirti bara sibiti. Obbolete radio. Ma ya katuni obboleeyyan kee qabne jiru wal kubani qabda ay jemme. He's asking, do you have in contact with your brothers back home? Yeah. Actually, I went to visit them a few months ago. I was in Ethiopia. Like, I was in Bishoftu and I spent time with my brothers there. Amatan mo dura na ite mo santata. Amata nanti. Bati way duro. Bauti kita dulu gitu. Mati dalam dura. Yung ano sih? Oke, kau kabu walaga setiap walaga no serbi. Sana kayak tanda sa. Tinggal wala ka song. He wants me to do a Wallaga song? Yeah. Dancing. My little brother Akuna, he's half Wallaga. Boleh terjadi kan half wala ka ada sendiri. I don't know Wallaga that well. Tell me about it. Sampai apa? I don't know this. Wala ka sendiri kung sendiri. I don't know that Dia well. pakai sabar ya. Do I have to now? Do whatever you can. You don't have to be perfect. Okay. Let me pick this song then. Febreze. Hi. I use Febreze. Yeah, I don't know Wallaga that well. Wallaga Bali. Febreze has a microgen neutral scent release, so it smells first day fresh. Would you? I know you are. 50 days.